السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا كينيا سغنتا كينيا غويا هراتين ولت ديبيني جرا دورا يوتيوبي كينيا غورمي ايتي توب سبسكرايب لايك شير غودا نولين هنگا مراتي ترتي غاري اسنين جن هرا wantoota lama gurguddoo isinitti agarsiisa. Sa'aatii yoo hin fudhannemo sadaffaan itti isinii dabala. Akkuma beekamu kompiitara keenya Windows 10 irratti gubbaa kana irratti argaa jirtu yoo ta'e olna jalaa ba'ee jira bakki task baariin kun jechuudha. Task baarii kana akkaataa kamiin sirreeffachuu dandeenya yookiin immoo gara gadiitti deeffachuu dandeenya jechuudha. Waliin ilaalla. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii isiniin jenna. Jalqaba task baarii keenya kana sirreeffachuudhaaf yeroo tokko yeroo harkisnu utaaltee asbuuti yeroo deebisuudhaaf jennu immoo yeroo baay'ee hin deebi'u ishee jedhe. Kanaafuu bakka task baarii kana irratti dhuftanii yeroo tokko right click gootu. Erga right click gootanii booddee task baariin kun lookii ta'uu isaatiif dhiisuu isaa adda baafatu. Amma look ta'ee hin jiru. Asirraa akkasitti deebi'ee ilaala. Look ta'ee jira yookiin immoo qullofamee jira jechuudha yookiin cufamee jira jechuudha. Akkan sochooneef amma yoon harkisu hin deemu jechuudha ishee. Kanaaf namoota baay'ee haala kanaan akkas ta'uudhaan baay'ee kan rakkisan jiru. Rakkisaanii jiru jira jechuudha. Kanaafuu kana bakka isaa gara gadii kanarratti deeffachuu yeroo barbaannutti asumatti yeroo tokko right click goonee cuqaasna. Bakka lock the task bar jedhu kanarratti yeroo tokko cuqaasna. Sana booddee bakki lookiin sun irraa ka'aa jechuudha. Amma kunoo irraa ka'ee jira raayitiin inni silaa jechuudha. Kanaaf bakka kanatti ol deebinee yeroo tokko maawuzii keenya left click isaa gadi qabannee gad harkisnaa jechuudha. Amma gad darbee jira jechuudha haala salphaa ta'een. Kanaaf haala kanaan gadi dabarsuu dandeenya jechuudha. Bukkeetti illee geessuu barbaadan osoo look hin ta'in haala kanaan dabarsuu dandeessu gara mirgaatti jechuudha. Gara bitaatti illee yoo dabarsuu barbaadan akkas gochuu dandeessu. Namoonni baay'een jalatti fayyadama waan ta'eef akkaataa kanaan jechuudha. Amma immoo akka hin sochooneef look gochuu qabdu. Bakkuma task baarii kanarratti right click gootanii look gootu jechuudha. Yookaan qolloftu amma socho'uu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan task baarii keenya sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka start batanii kana immoo yeroo baay'ee namoonni ni gurguddata fuula iskiriinii kompiitaraa keenya irra guute baay'ee nu cinqa namoonni jedhanis ni jiru. Kanaaf immoo haala ittiin xiqqeessuu dandeenyu akkas ta'e baay'ee rakkisa. Kanaaf seeruma kana bakka kanarratti erga akka ulee dalga ciisteetti karsarii xiyyi kun akkasitti butaa deemnaa jechuudha. Ammas kana caala siqu yoo dhiise aappii kanarra jiru irraa kaastu asirratti right click gochuun unpin from start to akkasitti yeroo irraa kaastan irraa ba'aa hin bada jechuu miti. Asirraa ka'a malee kompiitara keenya keessaa hin badu. Akkasitti irraa kaastanii isa kana qabdanii walitti buttu. Gubbaa kanas qabdanii akkasitti gadi harkistanii xiqqeeffachuu dandeessu task baarii start batanii isaa jechuudha Windows 10 irratti. Inni itti aanu kan biraa kompiitarri keenya yeroo ka'u dafee active maaliif hin ta'u jettanii namoonni yeroo baay'ee nu gaafataa turtan. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 turee ka active task managerii isaa sirreessuu qabdu. Appoota backgroundidhaan bananii baay'ee nama rakkisan turanii active godhantu jiru. Jara sirreeffachuu danda'udha qabdu. Kanaaf amma gara sanaatti osoo hin ce'in dura namoonni afaan Oromoon kompiitara akkasuma wantoota adda addaa teekinooloojii wal qabatan akka barataniif toora yuutuubii keenya like, share, subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Kanaaf aappiiwwan backgroundiraan hojjetanii yeroo baay'ee kompiitara keenya biizii godhan yookaan immoo akka dafanii active hin taane godhan task manageriidha. Amma task managerii seenuu yoo barbaan bakka task baarii kanarratti dhuftanii asirratti task manager kan jedhu ni jira kun jechuudha. Asirratti yeroo tokko cuqaastu. Yeroo tokko erga cuqaastanii booddee bakka kana dhufuun task manageriin isiniif ba'a. More detail bakka jedhu kanarratti yeroo tokko gadi cuqaastu. Erga gadi cuqaastanii booddee haala kanaan isiniif ba'a task manageriin jechuudha. Kanaaf startup kan jedhu ni jira kun walakkaa kanarraa. Startup kanarratti yeroo tokko gadi tuqattanii aappiiwwan backgroundiraan hojjetan haala kanaan mul'atu. Warroota kana disable gochuu danda'uudha qabna. Kanaaf warroota akkasii kana amma jara active ta'anutti kompiitaroonni keenya baay'ee cinqamu jechuudha. Kanaaf isa kanarratti tuqxanii bakka kana dhuftanii disable gootu. Akkasuma disable gootu hundasaayyuu haala kanaan irraa cufamee taa'uu qaba hundisaa jechuudha. Yoo kana hin ta'in
kompiitaroonni keenya yeroo banamanii ka'an maal ta'u aktiiviin ta'anu daqiiqaa 2-3 turanii ka'aniiti aktiiv ta'u. Erga diizabil irraa gootan immoo waa tokko isin rakkisuu yookaan cinquu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sagantaan lamaan kana fakkaata. Sadaffaan itti isinii dabala. Fuula deesktooppii yookiin immoo iskiriinii kompiitaraa keenya kanarratti argaa jirtu ta'e appiiwwan kun baay'ee xixiqqoodha. Gurguddisuu barbaaddu yoo ta'e yeroo tokko aayikaniiwwan appilikeeshinii keessanii akka gurguddatuuf yoo barbaaddan asuma irratti yeroo tokko raayit kilik godhattu. Erga raayit kilik godhatanii booddee view kan jedhu irratti tuqattanii gama kana ceetu jechuudha. As small icon kan jedhu irra jira. Isa kana asirratti maal gootu medium icons or large icon jettan isa jedhu irratti tuqattu. Medium icon irratti tuqanna amma tokko guddatee giddu galeessa jechuudha. Yeroo baay'ee isa kanatu filatamaadha. Inni large icon jedhamu baay'ee gurguddaadha jechuudha. Haala kanaan gurguddistanii kaa'achuu dandeessu akkasitti jechuudha. Inni kan biraa tartiiba qubeetiin amma inni kun tartiibaan hin jiru calliseetuma wal keessa galeera. Tartiiba qubeetiin akka galuuf yoo barbaaddan immoo appiiwwan kun asuma irratti raayit kilik gootaniiti sort jettu. Sort by name, sort by size, sort by item, date modified kan jedhu jira. Inni kun tartiiba qubeetiini. Inni kun tartiiba guddina yookiin immoo daataa saayizii isaaniitiini. Kanaaf yeroo baay'ee kan filatamu maqaa tartiiba maqaatiin warra galudha. Haala kanaan amma tartiiba qubeetti galee jira jechuudha. Hordoftoota keenya haala kanaan salphaadhumatti kompiitara keenya irratti fayyadamuu danda'uudha qabna. Inni kan biraan karaa gabaabaa yookiin immoo shortikatiiwwan bakka taaskibaarii kana irratti appilikeeshiniiwwan yeroo baay'ee fayyadamnu akkaataa kamiin kaa'annaasa jedhu immoo isinittan agarsiisa. Nu hordofaa isiniin jenna. Fakkeenyaaf appiiwwan akka nootipad yeroo baay'ee ni fayyadamna yoo ta'e asirra dhufneetiyyuu nootipad kanarratti yeroo tokko raayit kilik godhaneetiyyuu pin to taaskibaarii irratti pin akka ta'u godhanna asitti dhufti. Yeroo hunda asirraa banachuu ni dandeenya jechuudha. As dhufnee as keessa gallee waan cinqabnuuf hin qabnu barbaachisaadha. Baay'ee nama rakkisa. As keessaa haala salphaa ta'een karaa salphaadhaan banachuu ni dandeenya jechuudha. Kun kana fakkaata. Itti aansuudhaan ammas aappii tokko daballa. Aappii kana command prompt isa kanas asirratti raayit kilik gooneeti pinii taaskibaarii irratti haala kanaan kennaa jechuudha. Asirratti akkaataa kanaan salphaatti dookumentiiwwan adda addaa kaa'annee kaa'achuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan wantoota jiran irraa fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf sagantaa keenya har'aa kana fakkaata. Sagantaa keenya itti aanu irratti akkaataa filaashii itti buut gochuu dandeenyu isiniif qabadheen dhufa. Nagaan tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.